Ayyaana Faasikaa dhufaa jiru irratti qalma seeraan alaa fayyaa hawaasaa miidhuu fi dinagdee magaalattii irratti dhiibbaa mataasaa qabu hir'isuuf qophii taasifame ilaalchisuun Koomishiniin Qonnaan Bulaa fi Misooma Qonna Magaalaa dhaabbanni qeeraawwanii fi abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee waliin ta'uun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Ji'oottan 9 darbanitti dhaabbilee qalma seeraan alaa irratti bobba'an 179 irratti tarkaanfiin fudhatamuu fi qorannoo foonii qalmaan boodaatiinis beelladoota 71 irratti dhibeen argamuun dhabamsiisuu kan dubbatan Koomishinarri Taanaan Koomishinii Qonnaan Bulaa fi Misooma Qonna Magaalaa Finfinnee Dr. Tsaggaa Lammaan ayyaana dhufaa jiruun wal qabatee foon qulqulluun hawaasaaf akka dhiyaatuuf kanneen dhimmichi ilaallatu waliin qophiin barbaachisaa xumuramuu dubbatan. እያንዳንዱ እርድ በቄራ ድርጅቶች ውስጥ መሆን አለበት። qalmi kamiyyuu dhaabbilee qeeraa keessatti raawwatamuu qaba kan jedhu hawaasni hubachuu qaba. Qalmaa fi daddabarsi foonii seeraan alaa kanneen karaa seera qabeessan hojjetan kan miidhanii fi fayyaa hawaasaaf amansiisoo kan hin taane waan ta'eef irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Magaalaa Finfinnee guddachaa jirtus kan faalu waan ta'eef waliin ittisuun barbaachisaa waan ta'eef xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjechaa jirra. Beelladoonni 4,000 tilmaamaman ni qalamu jedhamee kan itti eegamu ayyaana Faasikaa kanarratti foon qulqullinni isaa mirkanaa'e hawaasa akka dhaqqabuuf irratti hojjechaa jiraachuu kan dubbatan immoo dhaabbata qeeraawwan magaalaa Finfinneetti hoogganaa damee quunnamtii uummataa obbo Ataakiltii Gabra Mikaa'el. እነዚህ 4,000 እንስሳቶች ያለ እንከን beelladoota 4,000 ayyaana kanaaf qalaman kunniin mudaa malee fi komiirraa bilisa bifa ta'een keessummeessuuf qophii hedduu taasisneerra. Kutaa qalmaa babal'isuu fi boolla bishaanii haaraa qopheessuu dabalatee konkolaattota geejjibaa fooniif oolan haaraa 10 ayyaana kanaaf dabalataan qopheessineerra. Bara kana bifa adda ta'een manneen foonitti dabalataan namni kamuu gaafa ayyaanaa barii sa'a 11 irratti beellada qabatee dhufuun qalchiifachuu akka danda'uuf haala mijeessineerra. Kanneen qalma seeraan alaa raawwatan irratti tarkaanfiin adabbii fudhatamu olaanaa ta'uu kan dubbatan Daayirektarri Daayirektoreetii Koominikeeshinii kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee obbo Misraach Girmaan Gamasaaniin miidhaa hawaas dinagdee hedduu kan qabu qalma seeraan alaa ittisuuf hawaasni tumsaan hojjechuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. በህገወጥ መንገድ የስጋ እርድ ሲያቀርብ ከተገኘ dhaabbanni tokko foon qalma seeraan alaa osoo dhiyeessu yoo argame birrii 15,000 hanga 30,000 fi manicha hanga cufamutti kan adabamu ta'a. Dhaabbanni foon qalma seeraan alaa osoo fayyadamu argames birrii 10,000 kan adabamu yoo ta'u namni dhuunfaanis adabbii birrii 1,500tu isa eeggata. Kanneen haftee foonii sirnaan hin qulqulleessine dhaabbate yoo ta'e birrii 50,000f namni dhuunfaan birrii 5,000 ni adabamu. Fayyaa hawaasaa fi qulqullina naannoo eeguuf hawaasni hundi qalma seeraan alaa ittisuu irratti qaamolee kabachiisa seeraa waliin akka hojjetu asumaan waamicha dhiyeessuun barbaada.